Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha akkuma amma dura wal barsiifneen arras mata duree adda tokko isiniif qabadee dhufeera. Mata dureen arraa ammoo akkamiin akka tambaneelii YouTube keenya irratti tolchinu waliin ilaalla. Osoo kallattumaan barnoota keenyatti hin seenin jalqaba thumbnail jechuun maal akka ta'e isiniif ibsa. Thumbnail jechuun viidiyoo ati hojjettu bifa fakkii, bifa suuraa fi akkasumas bifa barreeffamaatiin gabaabsitee jalqaba viidiyoo keetii irratti ibsu jechuudha. Thumbnail yookaan suuraa kana akkamiin akka tolchinu wal duraa duubaan kan isin garsiisa. Video kana hanga dhumaa daawwachuun na wajji turaan affeerraa kooti. Okay guys, amma kallattumaan karaa barnoota keenyatti kan dabruta. Jalqaba irratti wanti nuti godhuu qabnu aappii tokko qofa dabarfannaa jechuudha. Aappichis Peak Art yookaan akkuma agartan kunoo Peak Art jedhama. Simply aappii kana kallattumaan gara Play Store keessanii keessaa buufachuu ni dandeessu. Namoonni ammoo karaa Play Store keessaan hin buufatin kallattiidhaan gara description ilaa kiyya isiniif kaa'atiin jira jechuudha. Karaa commentii yoo seentanis ni argattu, description ilaa ni argattu. Kallattumaan link isaa yoo tuqaastan kallattumaan karaa Play Store isiniif dabarsuu danda'a jechuudha. Haala kanaan aappicha kana ni buufattu jechuudha jalqaba irratti. Erga jalqaba irratti buufattanii ammoo aappicha kallattumaan ni seenna jechuudha. Aappicha kallattumaan yeroo seennu haala kanaan nuuf banaa. Haala kanaan erga nuuf banee no internet connection kan nuun jiru kana nuuf fide jechuudha. Internetii malee hin hojjetu hin seenaa asirratti. Inni ifumaaf jaa malee an bifa free ta'een akkamitti akka hojjetan kallattiin kan isin garsiisa. Internetii tokko malee jechuudha daataa keessan osoo hin banin jalqaba viidiyoo kana step isaa guututti wal duraa duubaan hordofaan isiniin jaallatamtu tokko amma kallattumaan haa eegallu. Jalqaba erga aappicha kana seennee iddoo plus jettu kana ni cuqaafna jechuudha. Akkuma kallattiin isin agarsiisaa jiru kanaan iddoo plus kana yeroo cuqaafnu kallattumaan asitti nu dabarsaa jechuudha. Jalqaba irratti maal godhuu qabna amma background yookaan footoo teenya gama duubaa irratti filachuu qabna jechuudha. Kana godhuudhaaf gad deemnee kunoo haala kanaan nuuf fide jechuudha. Background kan barbaanne jechuudha. Kanarra footoo barbaannee jalqaba filachuu qabna jechuudha. Haala kanaan an amma tokko filadhee isin agarsiisa. Haala kanaan background free ta'e jechaan bilisaan karaa adda addaa nuuf fide jechuudha. Yookaan akkuma achi deemtaniin iddoo kalaraa kana ni cuqaaftanii kolara kasaf gosa feetan filachuu ni dandeessu yookaan gama gubbaa kanaan ifii create godhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan an amma tokko filadheetiin isin agarsiisa jechuudha. Ani kanneen keessaa isa diimaa kana ni filadha jechuudha. Ergan filadhee iddoo raatii gama gubbaa kanarratti argamtu nan cuqaasaa jechuudha. Yeroon cuqaasu haala kanaan search godhee eessatti akkana dabarsu ni ilaaltu. Haala kanaan naaf banaa jechuudha. Amma erga haala kanaan naaf banee qiyaasa YouTube yookaan linkii YouTube kiyyaa irratti niin muraa jechuudha. Crop godhee jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo iddoo crop jettu kunoo gama jalarratti argamtu kana niin cuqaasa jechuudha. Yeroon cuqaasu kallattumaan gara kana na dabarsa jechuudha. Erga gara kana na fidee ammas kanneen keessaa kan jalqaba irratti argamtu kan crop jaamu kana niin filadha. Ergaan cuqaasee kallattumaan asitti na dabarsaa jechuudha. Amma maaliin godhaa iddoo gaddeemee iddoo mallattoo YouTube kiyyaa filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf thumbnailii YouTube waan dalaguu deemuuf kan YouTube nan filadhaa jechuudha. Kan Facebookaas ta'ee kan biraatis hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan an amma kan YouTube waan isin garsiisuuf kan YouTube kana niin filadhaa jechuudha. Kunoo social media gosa dilaa jira waan ta'eef jechuudha. Kan feetan ni filattu. Jalqaba irratti kan YouTube filachuudhaaf ammoo kallattumaan YouTube ma filattu jechuudha. Kunoo akkuma YouTube filanneen yeroo kana croppiinsaa nuuf muramee jira jechuudha. Qiyaasa YouTubetti nuuf kaayamaa jechuudha. Erga haala kanaan filannee kallattumaan mallattoo raayitii gama gubbaa irratti argamtu kana ni cuqaafna. Iddoo raayitii erga cuqaafnee haala kanaan nuuf fida jechuudha. Amma kallattumaan asirratti hojjechuudha jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo iddoo add photo jechuu ni barbaanna. Iddoo add photo jettu akkuma gama jalaa kanatti argamtan kanaan footoo gosa feetan irratti ol baasuu ni dandeessu. Amma iddoo add photo yeroon fudhadhu kallattumaan gara footoo kiyyaa jalaarii yookaan footoo bilbila kiyya keessa jirutti kallattumaan na dabarsaa jechuudha. Haala kanaan erga gama footoo kiyyaa dabarsee footoo kanneen keessaa takkaniin filadha jechuudha. Odoo footoo high quality kaatanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Bilbila bareedaadhaan an amma takkaas keessaa filadhee meetana haa filadhu. Jalqaba ergaan footoo kana filadhee kallattumaan kunoo add iddoo jettu kunoo haala kanaan naaf filamee jira jechuudha. Akkuma agartan ergaan haala kanaan filadhee gama gubbaa irratti iddoo add jettu tana niin cuqaasa jechuudha. Waaw haala kanaan naaf baheera jechuudha. Amma erga haala kanaan naaf bahee maaliin godhaa
amma sararoota jalatti argaman kanaan xixiqqaa amma agartan kanaan guddisuu gubbaa kanaan ammoo balleessuu yookaan footoo jijjiiruu ni dandeessu irraa baagotanii kanaan ammoo kallattii footoo teenyaa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan edit ergoonii amma zoom godhee amma maaliin godhaa backgroundii yookaan footoo duubaa tana balleessuudha jechuudha. Kana godhuudhaaf amma iddoo catch out kan jettu kana nin barbaada jechuudha. Iddoo catch out kunoo akkuma agartan kanaan iddoo kanatti nin cuqaasa. Yeroon iddoo kaachaa hojjetu tuqaasu haala kanaan asina dabarsaa jechuudha. Yeroo asina dabarsu amma maaliin godhaa iddoo sararaa kana ni filadhaa jechuudha. Iddoo crop jettu kan sararaa kana ergan filadhee amma harka kiyyaan suutatti iddoo foototiyyaa akkuma agartan kanaan suutatti ni muraa jechuudha. Waaw ergaan muree kallattumaan automaatikaalii naaf diimata jechuudha. Erga haala kanaan inni bichaan diimachuu isaa beektanii yoon diimanne ta'ee harkaan godhuu dandeessu yookaan gama gubbaa kanarratti raayitii ni cuqaasa jechuudha. Ergan haala kanaan naaf diimate jechuudha. Qaamni isaa guutuun yeroon tuqaasu waaw haala kanaan backgroundiin laaftumatti naaf irraa deemee jira jechuudha. Erga naaf irraa deemee amma foototiyya iddoon barbaadee kaachuu ni danda'a jechuudha. Guddisee karaa mirgaa kaachuus ni danda'a, karaa bitaa akkasumas move godhuu ni danda'a jechuudha. Mee an karaa bitaa irratti kaayee isin agarsiisa jechuudha. Ergan haala kanaan godhee amma maaliin godha amma kallattumaan boordara yookaan daangaa isaa kanaan jijjiiraa jechuudha. Yookaan kanarraan an fadhu gama moggaa kanarratti godha. Kana godhuudhaaf ammoo iddoo boordar jettu kana kunoo haaluma kanaan gama dhumaarratti kan argamtu ni cuqaasa. Ergaan filadhee kalaraan fedhe yookaan gama duubaatiin naa mul'achuu qabu jechuudha. Sararratti jechuudha niin filadha. An mee tokko filadhee isin agarsiisa adii kana. Gurraacha kana yeroo filadhu kunoo haala kanaan backgroundii isaa akkuma agartan gurraachamsuu kanarra feetan irratti godhuu ni dandeessu. An ammoo kana godhuu waan hin barbaadiniif ammaaf ni dhiisa jechuudha. Isin yoo isin barbaachise ni godhattu. Erga kana goonee raayitii iddoo jettu kana ni cuqaafna jechuudha. Waaw haala kanaan saayizii fi waan hunda wal qixxeeffadhee amma maaltu hafee barreeffama jechuudha. Barreeffama godhuudhaaf immoo iddoo teekistii jettu kana gama jalaa kanatti argamtu iddoo teekistii kana ni cuqaafna jechuudha. Erga cuqaafnee maalummaa viidiyoo keessanii fi kallattiidhaan kan agarsiisu barreeffamaan ni keessa jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkaataa jedhee haa kaa'u. Yeroon akkaataa godhee kaa'u barreeffamicha kunoo haala kanaan guddisuus xiqqeessuus ni dandeessu jechuudha. Backgroundii isaa akkuma agartan kanaan kan biraa dabalataan ida'uudhaaf ammoo ittuma teekistii san cuqaasuudhaan bifa barreeffamaa keessan guutumatti kaa'uu ni dandeessu. Erga haala kanaan nuuf kaa'ee kunoo jalarratti barreeffama keenya kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Barreeffama gosa feetan ida'uu ni dandeessu. By the way haala amma agartan kanaan amma barreeffama erga haala kanaan keenyee akkaataa thumbnail itti hojjennu godhee fakkeenyaaf isiniif kaachuudha. Haala kanaan wal duraa duubaan niin kaa'e jechuudha. Viidiyocha kiyyarratti jechuudha yookaan poost kiyyarratti kunoo haaluma agartan kanaan ergaan kaa'e booda maaliin godha ammas bifa barreeffamaa kallattii backgroundii fi waan hunda godhuudhaaf kunoo jala kanarratti kan argamtu teekstii gosa adda addaatti jijjiiruuf jechuudha. Istaayilii barreeffama keessanii akkuma agartan kanaan akkasumas kalarii viidiyoo kalarii barreeffamichaa jijjiiruudhaaf kunoo akkuma agartan gama jalaarratti kan barbaadan fudhattu akkasumas backgroundii yookaan gama duubaarratti barreef kalarra ida'uudhaa fi kanneen kana fakkaataniif kunoo wantoonni hundi asitti argamanii jechuudha. Backgroundii viidiyoo keessanii jijjiiruudhaaf kunoo akkuma agartan akkumaan kalaraa fi waan hunda jijjiiran jechuudha. Godhuu ni dandeessu jechuudha. Isin amma yeroo waan hin qabneefan guututti isin agarsiisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma thumbnail kajaa'u kanarratti backgroundii isaa jijjiiruudhaaf kunoo akkuma agartan haala kanaan backgroundii kalarra gosa feetaniin kaachuu ni dandeessu jechuudha. Amma erga haala kanaan bifa barreeffamaa keenya finnee mallattoolee viidiyoo keenya ibsan fakkeenyaaf amma waa'ee YouTube dubbata taanaan footoo waa'ee YouTube irra kaa'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf xiyyaa kanaas footoon jira jechuudha. Iddoo aad jettu filachuudhaan kallattumaan irratti hojjechuu ni dandeenya. Erga haala kanaan goonee iddoo aad godhuudhaan kallattumaan gara jalaarii keenya nu dabarsaa jechuudha guys. Kunoo thumbnail keenya bifa laafaa ta'een haala kanaan miidhagee nuuf argamaa jechuudha. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa viidiyoon kun yoo isin tole like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhuu hin dagatinadha. Warreen haala isaatan ammoo chaanala kiyyaaf subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yoo banattan viidiyoon akkanaa babbareedoon nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan tura. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.